Barumsaaf yeroo kamiyyuu of qopheessi. Jireenya jiraatan kam keessattuuti ifa barsiisisaaf yaalii godha. Jireenya seentan kam keessattuuti barumsicha fudhatiisaaf yaalii godha. Yoo baratiisaaf yoo hin qophaa'ini waan kamiinuyyuuti jijjiirama fiduu hin dandeettu. Yooya akkam jirtani nageenyi waaqayyo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan Hinsene Birbirsa addas viidiyoo haaraa akkuma kana immoo mata duree haaraatti isin bira dhufeera. Sagantaa kana kan isin qopheessaaru ani obboleettii teessan Hinsene Birbirsa yoo ta'u ogeessaan kaameraa nama guddoo jaalannu Naa'ol Gobanaa nu faana jira. Namoonni chaayinaalii kana haaraa ta'anii like subscribe akkuma kana immoo share godhisaanii namoota biraatti akka nu dhiyeessitan isin gaafanna. Hanga qophii xumura keenyaatti turtii gaarii. Mata dureen nuti guyyaa hadhaa waliin laallu barumsaaf yeroo kamiyyuu of qopheessi mata duree jedhuuni barumsa karaa adda addaatiin akka argatanu hagam kennatti beenna. Barumsi mana barumsaa qofa hin jiru. Barataan yoo jiraate barsiisaa baay'eedhaan. Ati baratuuf yoo of qopheessite karaa adda addaatiin barachuu dandeetta. Baratuuf yoo of hin qopheessini dhufanii si barsiisanillee hin barattu. Murteessaan barsiisaa duwwaa don ta'een barataarri jira. Yeroo hedduu namooti karaa adda addaatiin beekumsa adda addaatiin beekamanu karaa adda addaatiin ogummaa kana jenne beekamanu namoota barumsa namni isaan barsiisu qofa qabate don ta'een namoota barumsa isaan barsiisanirra dabaranii barumsa biraa baratiisaaf deemanidha. Yeroo hedduu barsiisaan tokko yeroo tokkotti waan tokko isaanii hime kun ka inni dubbate saniin caala wantoota biraa yoo haasa'u suu ammooni tokko ammoon ka inni dubbate kanaayyuu ka isaa hangalii laalle. Kitaaba meeqa dubbichi jedhanii nama gaafatan. Kitaaba tokko keessaa kitaaba 11 dubbisiisaa fi kitaaba 11 keessaa kitaaba tokko dubbatiisii tokko miti. Inni guddichi hagati barsiisaaf qopheesse irratti barumsi irratti deema malee barumsa baay'ee barattee barumsa haga hedduu deentee haga sayyoo ittiin jiraatin haga sayyoo diffaayin hin godhin haga sayyoo keessa seentee haga sila fudhatu qabdu sanii olii hon deemini barumsichi sirratti jireenya kee irra jijjiirama fiduu hin danda'u. Barumsa yeroo hedduu kallattii afurii arganna. Tokko mana barumsaati nami hin barata. Lama namoota ollaa yookaan ammoo namoota biraarraati hin barata. Sadaffaan ammooni jireenya ofiirraa hin barata. Afuraffaan ammooni haalotarraa hin barata. Barumsi mana barumsaa qofa hin jiru. Barumsi jireenya kee qofarra hin jiru. Barumsi ollaati ilaaltu qofarra hin jiru. Barumsi kitaabota qofarra hin jiru. Baratuuf yoo ati qopheessite wanni ati dhaggutu kun muluun waan barsiisu qofa. Yeroo tokko gaaffii akkasii na gaafatani. Gaaffii tokko si gaafatu barbaanneeti. Hundaan caala wanni adda si bira dhunnee naan jedhan. Maani gaaffii si nama gaafatiisaa kan muluu rakkattin. Gaaffiin nu si gaafannu wanni ati barataa ooltuu fi akkuma kana kitaaba ati dubbiche hagam gahaa jedhee na gaafate. Kitaabi an dubbise 500 yoo siin jedhee haga 500 yoo hin geeni maan bu'aa qabade. Kuma tokko jedhee haga kuma tokko sayyoo hubatini maan bu'aa qabade. Kitaaba an dubbise yoo xiqqaatte si waliini kitaaba 43 faa yookaan 50 wafa ta'uu danda'a jedheetti. Maan jechuudha si waliin jechuuni kitaabi an kitaaba jedhe yoo sirriitti ilaalte nami si bira jiru sun kitaaba. Obboleessi si bira jiru sun kitaaba. Haalata margitu kun kitaaba. Kitaaba barroo akkasi nami ilaalee dubbiseeti kun kana sun sani jedhee himu qofa don ta'ini jireenyi keetinuu kitaaba fi danda'e jireenya obboleessa keetii kitaaba fi danda'e haalati argitu sun kitaaba fi danda'e barsiisaati argitu kun kitaaba fi danda'e yeroo hedduu muuxannoof mudannoo keetirratti sheerinaa godhu yoo jettanii an barumsi karaa hedduu irraa baradhoo jiraate tokkoffaani jireenya kiyyarratti barumsi karaa ati argattu karaa afursiin jedhe keessaati tokko jireenya keetirratti wanta tokko tolchaalle hin baratta dhiicheelle hin baratta wanni tokko deentee yaalii goote yoo karaa kana itti milkooftu okay karaa kana yoo akkas godhane itti milkaa'uu danda'an kaadhanu barumsa tokko fudhatte deentee waan sayyaalte yoo waan sa milkaa'uu dadde karaa kana na deemanii amma akka kana na deemanii milkaa'uu dhabuu san keessatti illee barumsa tokko fudhatte akkuma kana ammooni wantoota jireenya keetirraa gootee dabarteerra barumsa fi danda'e sumatti fudhatta adda jireenyi gara keetii keessatti dhufu kana keessatti ifi barsiisisaa fi fudhatiisaa fi baratiisaa fi yoo hin qophaa'ini wanni tokko sin barsiisu nama biraa dhiisi jireenya kee dhiisiiti barsiisaanu ka'ee si barsiisaaru yoo fudhatiisaa fi hin qopheessini barachuu hin dandeettu barachuu akka ati dandeettu baratiisaa yoo qopheessitu qofa yoo teetteraatte jireenyi murtunuyyuu barsiisaa
wanna tadagdu kamiyyuu barsiisaadha. Barumsa baratiisaaf ati yoo qopheessite wanna amma jireenya kee irratti aaru kullee barsiisaaf yoo ati maanteet yoo ati barsiisisaaf yoo ati waan kana fudhatiisaaf qopheessite duwwaadha. Akkuma kana yoo gara jireenya mana nama tokkoo deemtee ilaaltu akka barumsaatiif qopheessi barachuuf qopheessi nay barachuuf qopheessini barsiisanii illee isaan galu nay barachuuf qopheessini jireenya ofirraa waa adda fiduulle hin danda'u maafi barachuuf yoo qopheessini inni guddichi qophii keeti haaswaa namni gaafa akkasi jaalatu gaafa sittumu jaalalli maaka ta'e haaswaan gocha inni mul'isuun irra bareedu namni gaafa si jubbullee maaf akkasi jubbee bifa akkamii hitetee inni akkasi jubbee kulli barumsaa fi danda'e kanarrallee fudhadhu namni gaafa walitti bu'ee wal dhabuullee as keessallee barumsa fi danda'e namni maaf akka wal dhabu maani akka walitti bu'u kana keessallee barumsa fudhadhu namni gaafa tokkummaa fi jaalala wal keessa jiraatu ammoonni namni maaf akkamiin jaalala keessa jiraatu bifa akkamii akka deeman kanarrallee fudhadhu yoo gaa'ila mana warra ta'e deente seente gaa'ili maaka ta'e jireenya isaaniirra fudhadhu yoo gara galtee alaa baate deente ammoonni gaa'ilaa fi gaa'ilummaa adda inni garaagarummaa kanallee laalee sadda fudhadhu akkuma kana jireenya milkiiti odoo namichi si himuu dhabaatelleeti akkuma kana jireenya sarraati laalii isaa irra fudhadhu kaa ammoonni deente afaaniin gaafatiisa barumsa fudhadhu barataa jiraate barsiisaa adda hunda jiraadha. Kanaafu jireenya jiraatan kam keessattuuti ifa barsiisisaaf yaalii godha jireenya seentan kam keessattuuti barumsicha fudhatiisaaf yaalii godha yoo ati fi barsiisisaaf yoo baratiisaaf yoo hin qophaa'ini waan kamiinuyyuuti jijjiirama fiduu hin dandeettu. Jalqabinni guddichi nama kamirralleeti baratiisaaf if qopheessuu keetiidha. Waan dabareerraa waan jireenya keetirraa baradhu maaf akka kufte laal maarraa akka kufte laal sayya barumsa gootee fudhatte barii irra deebitee hojjettu sayya barumsa gootee hin fudhatini ammallee barumsa gosa saniiti haa wal fakkaatu ammallee irra deebitee jireenyi si barsiisisa ammallee ati fudhatini ammallee irra deebitee waan san keessa buutee waan san keessa jiddee deemta maaf waa irraa hin baratiniifi dogongorachuun dogongoroo dantee dogongorarraa maan ta'uu dhabiisa jenni barachuu dhabiisadha dogongorri nuti barsiisaa ifi danda'e yoo ati maanteet yoo ati baratiisaaf qopheessite yoo baratiisaaf hin qopheessini dogongorri barsiisaa danta'ini mataa sidhaa akka deemu ta'a ammallee nutaan dogongortaa eloo qofarra deenta wanni kamiyyuu jinnani kamiyyuu milkaa'inni kamiyyuuti barsiisaa fi danda'e jireenya kana keessatti addunyaa kana keessatti barsiisaa addunyaa kana ga'eeyyuu hin jiru barsiisaan jireenya ga'ee caaleeyyuu hin jiru kanaafuu karaa kamiinuu ifi barsiisisaa karaa kamiinuu ifi himsiisisaa karaa kamiinuu barumsa fudhatiisaaf if qopheessi karaa afuriin barumsa argachuu dandeetta jennee hanga faasonneera amma ammoo barumsa gahaa wantoota hedduu garagaltee fudhatiisaa gahaa barbaadde oolmaa gosa sadii ool. Tokko namoota sirraa ol aalaneeran bira deemi ool namoota sadarkaa tamarra jirtu barumsa ta'uu danda'a faayinaansii ta'uu danda'a tajaajila ittiin jirtu ta'uu danda'a kamiyyuu haa ta'u waggaa ta'uu danda'a namoota si olirraa jalqaba isaa walii oolmaa ka godhe jalqaba namoota si walii oolanirra namoota sirraa ol jedhanirra walii oolmaa ka godhe tokkoffaa waa achirraa baratu qabda achinnaa geettu hagamii akka geetteetu kaleessa yoo akka guddinaatti akka dhumaatti of ilaalaa jiraatte aha keetti namni bareedu akka hin jirre yoo hubatte namni akka qabeenya qabu hin jirreetti yoo hubatte namni akka aangoo guddaa qabu akka jirtu hubatte wanta sila akka guddinaatti herredde yoo deente namoota sadarkaa keetti ol gulaa bira deentu wanni ati qabatte suni haga isaa deente achitti ilaalta. Lammaffaa gadi gula buuti namoota hariyaa keessi yookaan ammoo sadarkaa keetti wal fakkaatu walii oolmaa ka godhe yoo as deentu ifuma teete deenta achi jalqabaa sani ka jalqabaa irratti inna namoota si walii oolisa jalqaddu waan godhu qabdoonni hedduu isaa akka jiru wanta ati qabatteetu kun waan hanga haa hin ta'ine gaafa nama si oliirra deente waliin beetta gaafa kutaa kudhanii ani kutaa kudha tokko waliillee oolaa ture gaafa kutaa kudhanii ani kutaa kudha lamallee walii oolaa ture ijoollee gibbii yuunivarsiitii waliillee oolaa ture akkuma kana ammoo yoo achi deemu hagama hagee sila kutaa kudhan irratti ijoollee kutaa 8 irraa nama waan tokko haasa'ee ta'e ijoolleen kutaa 12 ijoolleen gibbii garane gad yoo achi ilaalu haga kiyya irratti gad deebi'ee qixa jiraadhe achi deemisaaf rukkee gochisiisa gad bu'ute kutaa ammarra jirtu irraallee walii oolmaa godhadhu yoo as gootu ammooni karuma seeraan jirtuu fi namoota kanarraati waa wal qixaa fudhachuu dandeetta namni akka isa caaltu gaafa beeke sitti waan tokko haasoo hin sodaata nama akka sadarkaan gadi gulaatti akka jirtu hin beeke sutuffata kanaafi lammaffaa wanti oolu qaddu haasoo sirriitiif wal qixa sirriitiif namoota si wal qixaate sadaffaa inni dhumaa ammooni namoota si hin gad yookaan ammoo sadarkaa si hin jiran irraa warra gadi ta'aniira qabeenyaan ta'uu danda'a beekumsaan ta'uu danda'a wantoota tokko ta'uu danda'a isa saniin gadi bu'u yoo sa ammooni maha qaddu wanni su hagama ga'e waan sa adda baafatu dandeetta oolmaa sadiitii fi barumsa gara afuriiti barumsa gara afurii oolmaa gosa sadii jireenya keessatti godhii isaanii wantoota hedduu argachuu dandeetta baratuuf if qopheessi barsiisaa karaan kun cuftunuu barsiisaa jireen hunduu barsiisaa oolmaa hundinuu barsiisaadha.
kana keessa waa hedduu akka fudhattanii shakkii hin qabu ammaan jalqannee waan jirurratti jireenya qabnurratti baratiisaaf ifi haa qopheessinu barsiisaan kun martinuu waan barsiisota ta'aniif karaa kaminuu baratiisaaf qopheessinu kaayedhuma duree kana waa wal qabate walii hidhee isin hime waan na dhageettaniif guddisee isin galateeffadha viidiyoo biraa qabadhee haga isinii dhufutti torbaan gaarii haa qabdan isinii hawwaa yaada addaa yoo qabaattanii as jalatti nu haasaa hanga qophii xumura kennaa waan waliin jirtaniif galatoomaa turtii gaarii.